Gujii lixaatti ajajaa 51 fi miseensi waraanaa PP3 gootichaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Ajajaan 50 PP sabaan Oromootee kun ergamtoota PP isaa hordoftee to'achuuf bobbaafamtee sadii haleeluun ajjeesee gootummaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo seenee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi biltsiginnaa gidduutti geggeeffamu jabaatee itti fufuu odeessii ba'aa jiru kan mirkaneessu yoo ta'u, kutaan waraanaa 38ffaa barbadaa'uun loltoonni PP hedduun harka kennatanii jiru. Odeessa qabatamaa kana qindeeffannee jirra, turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waraanni bilisummaa Oromoo araaraan akka galu waamicha taasisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa humnaan xumuruuf dhaadannoo jajjabaa waltajjii garaagaraa irratti taasisaa kan ture yoo ta'u, lubbuu loltoota isaa obbaasuu malee injifannoo tokkollee fiduu hin dandeenye. Xumura irrattis yeroo jalqabaaf guyyaadhaa waraana bilisummaa Oromoof waamicha araaraa taasisuuf dirqamee jira. Bal'ina odeessaa kanaas qabannee jirra. Shamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya. Odeeffannoolee wayitaawaa guraandhala 17 2023 kan galgala kanaa qabannee walitti deebinee jirra. Haga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanaala YouTube keenyaaf faaraa taatan subscribe tolchuun maatii chaanaala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin dhaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya galgala kanaa waliin turtii gaarii. Gujii lixaatti ajajaa 51 fi miseensi waraanaa PP gootichaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Ajajaan 50 PP sabaan Oromootee kun ergamtoota PP isa hordoftee to'achuuf bobbaafamte sadii haleeluun ajjeesee gootummaan mooraa waraana bilisummaa Oromoo seenee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromoo fi biltsiginnaa gidduutti geggeeffamu jabaatee itti fufuu odeessii ba'aa jiru kan mirkaneessu yoo ta'u, kutaan waraanaa 38ffaa barbadaa'uun loltoonni PP hedduun harka kennatanii jiru. Gujii lixaatti ajajaa 51f miseensi waraanaa PP3 walitti afur gooticha waraana bilisummaa Oromootti meeshaa waliin harka kennatanii jiru. Ilmoon Oromoo ajajaa 50 kun waraanni PP hordoftee isa to'achuuf duuba deemtu sadii ofirraa leelee biyyeetti dabaluun gootummaa dachaa dalaguun gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti guyyaadhaa dabalameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa lola waggoota 4 darbaniif walitti fufiinsaan geggeessaa turan dhaabanii gara mariin nagaa buusuutti akka ceeniif wayitaa qaamoleen garaagaraa gaafataa jiranitti wal waraansi kutaalee Oromiyaa hedduutti geggeeffamaa jiru ammas itti fufee jira. Iddoowwan tibbana lolli kun keessatti geggeeffamaa jiru keessaa godinni Gujii lixaa isa tokko wayita ta'u, lola kanarratti mootummaan ijoollee umriin isaanii hin geenye waraanaaf hiriirsuu dabalatee taateewwan garaagaraa mul'atanii jiru. Ammam gama waraana bilisummaa Oromootiin mariin nagaa buusuuf qophii ta'uun irra deddeebiin ibsamaa jiraatus gama mootummaan ejjannoon dhaabbataa hin mul'atu. Waraanni Oromiyaa ammas itti fufeera. Kutaalee Oromiyaa tibbana lola jabaa keessummeessaa turan keessaa godinni Gujii lixaa isa tokkodha. Lola godinichaatti tibbana geggeeffamaa tureen injifannoo guddaa argachuu ibsaa kan ture waraanni bilisummaa Oromoo qondaaltota waraanaa dabalatee loltoota mootummaan waboo akka lolaniif garasitti bobbaasee hedduu fixuu fi boojuu ibsaa jira. Guraandhala 2023 lola geggeeffameen qofa kutaa waraanaa 38ffaa guutuutti barbadeessuun loltoota mootummaa 240 boojuu ibsee waraanni bilisummaa Oromoo. Ragaaleen garasii ba'aa jiran waraanni mootummaa kutaa waraanaa 38ffaa irraa ta'uun himamuun hedduun gariin harka kennatee gariin booji'amee wayitaa hiriirfamu kan mul'isanidha. Waraana mootummaa bifa kanaan booji'amanii fi harka kennatan keessaa ijoolleen umriin isaanii hin geenyee fi muuxannoo waraanaallee hin qabne lolaaf hiriirfamuun taatee mul'ate keessaati. Ilmaan Oromoo bifa kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka lolaniif bobbaafaman kunniin gariin humnaan barnoota isaaniirraa qabamanii gara dirree lolaatti kan bobbaafaman ta'uu himu. Fedhii waraana bilisummaa Oromoo loluu qabaanne osoo hin taane humnaan garanatti bobbaafamne jedhu. Lola waggoota 4 oliif walitti fufiinsaan geggeeffamaa jiru kana keessatti ilmaan Oromoo danuun
kaayyoo obbolaa isaaniin walitti dhukaasisuu osoo hin qabaatiin wareegama hin malle kaffalanii jiru. Gaagaamni sababa waraanaa kanaan akka sabaatti uummata Oromoo mudataa jirus seenaa keessatti isaan maataa wayita ta'u har'as taanaan furmaata waraa argachuu hin dandeenye. Lolli Oromiyaa kun dhaabbatee qaamoleen wal waraansatti jiran gara mariin nagaa buusuutti akka ce'aniif jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo kutaalee addunyaa garaagaraatti argaman dabalatee qaamoleen garaagaraa waamicha dhiyeessaa jiru. Waamicha nagaa dhiyeenya jaarmiyaaleen Oromoo 21 ta'an waloon dhiyeessan kan qaamoleen lamaan bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'atanii rakkoo gidduu isaanii jiru akka furataniif gaafatu ilaalchisuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan ministeer deetaa waajjira koominikeeshinii Itoophiyaa Kabbabaa Deessisaa gama mootummaan ejjennoon dhimmichaa irratti qabnu hin jijjiiramne jedhan. Qaamni qabsoo hidhannootti jiru qawwee lafa kaa'ee galuu malee mariin qaama sadaffaa nuti simannu hin jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Gama waraana bilisummaa Oromootiin marii qaamaa walabaan hoogganamuu fi qajeeltoowwan idil addunyaa irratti hundaa'in rakkoo jiru furuuf qophaa'ummaan jiraachuun irra deddeebiin ibsamaa ture. Guyyaa har'aa immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waraanni bilisummaa Oromoo araaraan akka galuuf waamicha taasisan. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessaa humnaan xumuruuf dhaadannoo jajjabaa waltajjii garaagaraa irratti taasisaa kan ture yoo ta'u lubbuu loltoota isaa baasuu malee injifannoo tokkollee fiduu hin dandeenye. Xumura irrattis yeroo jalqabaaf guyyaa har'aa waraana bilisummaa Oromoof waamicha araaraa taasisuuf dirqameetii jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa afuraffaa har'a geggeeffame irratti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo akka araaraan galan gaafatan. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamoleen hidhatanii naannoo keenya socho'an waraana bilisummaa Oromoo araaraan galu maqaa uummata keenyaan gaafachuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa sadarkaa adda addaa irra jiranii fi uummata keenya aarsaa guddaa kaffalanii fi ammas kaffalaa jiran kabajamaa caffeen kun akkanaaf galateeffatu gaafadha jedhan. Viidiyoo gabaabaa miidiyaa mootummaa OBN qoodirratti. Dubbiin pirezidaantichaa kun erga torban darbe waraana naannoo Oromiyaa keessatti xumura gochuu akka barbaadan ibsanii dhagahame. Obbo Shimallis qaamni hidhatee karaa nagaa akka galu gaafatan malee haala akkamiin mariin nageenyaa kun akka geggeeffamu qabu irratti fi qophii kanaaf qaban irratti wanti jedhan hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo ibsa yeroo garaagaraatti baaseen bakka qaamni sadaffaa idil addunyaa jirutti marii nagaaf taa'uuf fedha akka qabu himee ture. Dhaabbanni mirga namoomaa falmuu fi USA man'eeffatee OLLAA wal dhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduu karaa nagaa furamuu akka qabu xalayaa banaan gaafateetii ture. Xalayaan hawaasa Itoophiyaa biyyicha keessa jiraatan waliin ta'uun barreessan kunis mootummaa fi waboo dhaqqabu garichi marsaariitii isaarratti ibsee jira. Qaamoleen lamaan carraa amma jirutti fayyadamuun marii nagaaf taa'uun rakkoo hammaataa waggoota afran darban Oromiyaa keessaa turan furuu qabu jedhe. Waraana bilisummaa Oromoo tibbanna ejjennoo isaa qabsoo hidhannootii hanga marii nagaa barbaachatti jedhu baasee irratti rakkoo walxaxaan Itoophiyaa bifa hedduu qabu furmaata siyaasaa hunda galeessatiin qofaa hiikamaa jedhee ture. Dhiyeenya kana miseensonni mana maree naannoo Oromiyaa irraa paartii badhaadhinaa bakka bu'uun filaman ibsa ejjennoo qabxii 10 qabu baasuun Abiyyi Ahmadii fi hooggantoota mana mareef dhiyeessanii jiru. Kunis mariin nageenyaa akkuma TPLF waliin godhamuun nagaan bu'ee Oromiyaa keessattis mariin wal fakkaataan taasifamuun nageenyi waaraa akka bu'u kan gaafatan ture. Ergasii gama mootummaanis gama waraana bilisummaa Oromoonis marii nageenyaaf qophii akka ta'an himama. Garuu qabatamaatti qaamni kana hoogganu yookiin qindeessu ramadamuun hojiitti hin galle. Akkasuma ji'a Majjii keessa ministeerri dhimma alaa USA Antonio Blinken yeroo bilbilaan Abiyyi Ahmad waliin mari'atan walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa furmaata argachuu akka qabu kaasanii jiru. Waamichi pirezidaantii Shimallis alanaa dhugumatti haaraadha. Waggoota afran darban waraana Oromiyaa keessatti humnoota waboo fi mootummaa gidduu geggeeffamaa ture. Xiyyeeffannoo miidiyaa fi dhaabbilee idil addunyaa dhabee gaaga'ama guddoo geessisee ture. Mootummaan waraana hidhattoota riphee lolaa jedhuun dhabamsiisuuf opereeshiniiwwan adda addaa raawwachuu ibsus humna kana dhabamsiisuun hin danda'amne. Ji'a Bitootes bara 2022 miseensota caffeef haasaa godhanii kan turan pirezidaantiin Shimallis guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaa nageenyaa keenya akka baalaatti harcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu jedhanii ture. Furmaata ta'a kan jedhanis dhiyeessanii ture. Nageenyaa naannichaa cimsuun barbaachisaa ta'uu kaasanii
dubbii kana garuu qawwee duwwaan hin hiiku siyaasatu xumura jedhanii turanii. Achumattis humna kana buqqisuuf tooftaa riphee lolaa dhabamsiisuun danda'amuun lolli akka godhamu dubbatanii ture. Duraan dhalajaa 2023 yaada miidiyaa biyyaalessaa irratti dhimmoota adda addaa irratti dubbatanii tamsaafame irratti ammoo uummanni keenya dararameera hingaa jechuunis waamicha dhiyeessan. Mootummaan naannoo fi kan federaalaa dhimma kana irratti kallattii lama hordofaa jirra jedhan. Uummata keenyaaf jecha karaa nagaan wanti hin furreen jiru qaamni fedhe karaa nagaa galee dhaaba ijaaree qabsaa'uu danda'a jennee daandii nagaa filannoo dursa kennuuf gooneerra. Kan lammataa immoo olaantummaa seeraa kabachiisuu akka ta'e dubbatan. Waamichi isaanii alanaa kun mootummaan ifatti hidhattoota kana waliin taa'ee marii nagaa geggeessuuf qophaa'aa ta'uu fi tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaaf garuu agarsiistuun hin jiru. Waamichi rakkoo kana nagaan haa furru jedhu gama mootummaarraa yeroo dhaga'amu kun kan jalqabaa miti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya Ifannoolee wayitaawaa nuti galgala kanaaf qabannee dhiyaannee sumaratti goolawama. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe tolchuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Ifannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isin dhaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo komentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Naga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.